Hello guys, baga nagaan deebitan jecha barnoota keenyarraa iddoo yeroo darbetti dhaabbanne irraa kaasnee hojii ilaalla. So marginal cost irra geenya dhaabannee turre kanaaf hojirraa kaasnee hojii ilaala deemna jechuudha. Egaan yeroo darbe definition of cost akkasumas immoo types of cost, total cost, average cost fa'aa hojii ilaala turre. So directly among marginal cost malakata yalalu. Marginal cost is defined as the additional cost that a firm incurs to produce one extra unit of output. Marginal producting yeroo output dabalata farmin tokko oomishu jenne. So additional costing kun immoo sababa extra output yookaan output dabalataa farmin tokko oomishuutiin cost isatti dhufuudha jechuudha. So aguma farmin tokko output dabalataa yookaan product dabalataa oomishuu barbaadu maal isa gaafata jechuudha? Additional cost isa gaafata jechuudha. So additional cost that a firm incurs to produce one extra unit of output. Output unit tokko gaafa dabaluu barbaadu cost dabalata output saniin yookaan output sanii irratti baasu akka jiraatu gochuu qabdu. It is a change in total cost which results from a unit change in output. Kanaafu it is a total change in total cost which results in a unit change in output. Connection change of total cost over change of output actually. Graphically, marginal cost is the slope of total cost function. Kanafu marginal costing slope total cost salphumatti marginal costing kun cost dabalataan output dabalataa oomishuudhaaf baasnu cost dabalataa output dabalataa oomishuudhaaf baasnudha jechuudha. So marginal costing derivative of total cost with respect to output jechuudha. Total cost derivative of total cost with respect to output jechuudha. Maaltu marginal costing keenya. So marginal cost is also a change in total variable cost with respect to a unit change in the level of output. Gama biraatiin immoo marginal costing kun change of total variable cost with respect to change in level of output jechuudha dandeenya jechuudha. Akkamitti taa'uunne marginal costing keenya derivative of total cost with respect to output enne total costing keenya kun immoo iddoo lamatti adda baasuu dandeenya. Isaanis total fixed cost fi total variable cost enneetiin turre jechuudha. Total fixed cost immoo total variable cost. Total fixed cost jechuun cost nu fixed input argachuudhaaf baasnu akkasumas total variable cost immoo cost nuti variable input argachuudhaaf baasnudha. So in short run total fixed cost is pure number or constant enne kanaafu constant number waan ta'eef derivative of constant number from your lower grade 0 ta'a jechuudha. Kanaafu inni kun keessaa ba'a. Sana booda we are left with derivative of total variable cost with respect to output kanatu numa fa'a jechuudha. So kanaafu marginal costing
derivative of total variable cost with respect to output innis barbaaduu ni dandeenya. Sababni isaas total fixed cost asii keessa baasne jechuudha. Sababni isaas fixed cost pure number or constant waan ta'eef constant number'idha. Derivative of constant number'in ammoo 0 waan ta'uuf jechuudha. Since derivative of total fixed cost is equals to 0 waan ta'eef jechuudha. So asitti given inverse S-shaped total cost and the total variable curves, marginal cost initially decreases, reaches its minimum point and then start to rise. So marginal cost is U-shaped. Kana jechuun total cost fi total variable curving kuni inverse S-shaped inni turre. Marginal costing kun immoo initially decrease jalqaba ni irrata jechuudha. Marginal costing kun faallaa marginal product godhaati qabadhaadha jechuudha. Marginal product jalqaba ni dabala inni turre yeroo paartii duraanii keessatti ilaalletti. Inni kun immoo faallaa isaa ni hir'ata jalqaba. Then reach minimum point. Marginal product garuu maximum point yaa yeroo kan. Then start to rise. Yeroo kan immoo marginal cost yeroo dabaluu eegalu kan marginal product immoo hir'achuu eegala jechuudha. So isaan kun inverse relation akka qaban asirraa raawwachuu ni danda'ama. In summary, average variable cost, average cost and marginal cost curves are all U-shaped due to the law of variable proportions. Average cost, average variable cost or average total cost, marginal cost isa sadeen kun shape isaanii U-shaped dha jechuudha. They are U-shaped due to the law of variable proportion. Law of variable proportion inni akkuma fixed input irratti variable input callisnee dabalaa deemnu marginal product keenya hir'achaa deema jechuudha. Our marginal product will decrease. Saniifuu yeroo production keessatti ilaalaa turre input gosa lama akka fayyadamaa turre fixed input fi fixed input fi capital inni akkasuma variable input laborii fayyadamaa turre. Saniifuu capital constant ta'e sana yookaan fixed ta'e sanatti callisnee gaafa laborii dabalaa deemnu jechuudha. Variable input sana laborii employee gochaa deemnu marginal product yookaan product nuti dabalataa argannu marginal product hir'achaa deema jechuudha. So additional output hir'achaa deema. So that is law of variable proportion. So due to law of variable proportion, average variable cost, average total cost and marginal cost curves are all U-shaped jennee dubbachuu dandeenya. So inni kun average cost jechuun kun total average cost jechuu ni dandeessu. Sababni isaas average variable cost fi average fixed cost irraa kan argannudha jechuudha. So amma yeroo itti giraafiidhaan agarsiisnu irra geenyeetiin jirra. Asii x axis irraa output inni jira. Then y axis irra immoo asii average variable cost akkuma argaa jirtan average fixed cost, average variable cost, average cost, marginal cost isarra jiru y axis irra jiru jechuudha. So isa kana si'a tokko ilaalati minimize goona. Then amma graafii kanarratti average fixed costing kuni continuously decreasing
average fixed cost average fixed cost yeroo barbaadnu average fixed cost is equals to maal jennee turre total fixed cost over output inni ta'in turre jechuudha. So total fixed costing kuni over output kuni fixed costing keenya dhaabbataadha inni ta'in jirra jechuudha. Fixed cost is constant. So constant number kana lakkoofsa dabalaa deemu wayitiif gaafa hir'achaa deema jechuudha ratio isaa. Which means total fixed costing kuni fakkeenyaaf meeqannaa fudhannu 20 innu outputiin keenya immoo dabalaa deemaasi x axis irraa outputiin keenya akkuma outputiin keenya dabalaa deemu lakkoofsa dhaabbataa kana lakkoofsa dabalaa deemuuf yookaan lakkoofsa guddaadhaaf gaafa hir'achaa deema jechuudha. Which means asii gaafa 10 firru lama ta'a gaafa 100 firru immoo 0 something akkasitti hir'achaa deema. Approaches to x axis garuu 0 hin ta'u jechuudha. So lakkoofsa guddaadhaaf gaafa hir'u yookaan outputiin gaafa guddaa ta'u inni kun hir'achaa deema. Kanaaf continuously decreasing. Kanaafuu average fixed costing keenya hir'achaa deema jechuudha. Inni kan biraa average variable cost. Average variable costing kuni U shaped dha. Jalqabas dubbannee hin turre. Average variable costing kun jalqaba ni hir'ata. Yosi minimum point irra then ni dabala. Akkasumas average cost yookaan average total costing kuni jalqaba decrease then minimum point here start to rise. Ni dabala jechuudha ammoo deebi'ee. Marginal cost illee jalqaba ni hir'ata. Minimum point irra start to rise. Isa kana bifa kana hoo qabannee wanni biraa ammoo sirraa wanni gochuun dirqama ta'u average fixed costing continuously decrease gochaa akka deemu marginal cost, average cost and average variable costing U shaped akka ta'an inni kan biraa immoo iddoo itti average cost fi average variable costing minimum point irra gaanitti iddoo gaanitti marginal costing cross akka isaan godhu jechuudha. Marginal costing akkuma asirraa argaa jirtan iddoo isaanitti minimum point irra gaanitti cross godhee darbaa jechuudha. Kana gaafa irratti yoo gaafatamtan deebisuu danda'u qabdu jechuudha. Marginal costing iddoo itti average cost fi average variable costing minimum point irra gaanitti cross godhee isaan darbaa. Inni kan biraa immoo average cost fi average variable costing yeroo hir'achaa turanitti marginal cost dha ol akka ta'an greater than marginal cost turani gaafa immoo dabaluu eegalanitti marginal cost dha gadi ta'anii jechuudha. Average cost fi average variable costing yeroo hir'achaa turanitti marginal cost dha ol yeroo dabalaa jiranitti immoo less than marginal cost akka ta'an hubachuu danda'u qabna. Then kallattumaa example kana yaa ilaallu. Example suppose the short run cost function of a firm is given by total cost is equals to 2q cubed minus 2q squared plus q plus ta'e isa kana yaadadha. Then maal barbaada jedhamne irratti find the expression of total fixed cost, total variable cost, akkasumas derive the expressions of average fixed cost, average variable cost, average cost, marginal cost. Find the levels of output that minimize marginal cost and the average variable cost, and then find the minimum values of marginal cost and average variable cost. Kan jedhu kana laalla kan jedhu kana barbaanna. So solution asirratti
total costiin kuni total variable cost fi total fixed cost akka qabu dubbanneetiin turre. Kanaafuu salphumatti total fixed gaafa jennu pure number yookaan constant number jennee saniifuu total fixed cost asumarra ishii tana qofaa jechuudha ta'anii tana. Then total variable cost immoo dhufee haga kiwii ga'u kanaatti jechuudha. Kanaafuu so simply total fixed cost is equals to 10 and total variable cost immoo 2 cubed minus 2 cube squared plus kiwii kan jedhu kana ta'a. Kanaafuu gaafii asumarratti ajjeesneetiin jirra. Gara biitti yoo dabarru average fixed cost gaafatamne average fixed cost immoo total fixed cost over output enneetiin turre. Total fixed cost keenya 10 qabna. 10 over output ta'a jechuudha. So asirratti average fixed cost is equals to 10 over QE dha jechuudha. Wanna biraan itti dabaluun qaba. Average variable cost gaafatamne immoo total variable cost over QE dha. So total variable cost over QE. Kanaafuu total variable cost keenya immoo asitti kinoo barbaannetiin jirra. 2QE QE minus 2QE square plus QE over QE goonaa jechuudha. Then isa kana over QE goonaa jechuudha. So isa kana tokko tokkoon jala addaan hiikni kaa'uu hin dandeenya. Kanaafuu ishee tana QE takka hin baddi. Then QE square tunis QE takka hin baddi. QE over QE immoo waan ta'a jechuudha. Isa kana addumaan hiikee barreessee jechuudha. Saniifuu dhumarratti maal argannaa 2QE square minus 2QE plus waan ta'a jechuudha. Kanaafuu average variable costing bifa kanaan hojjetama. Kan itti aanu maal gaafatamne average cost gaafatamne jechuudha. Average costing immoo or average total cost jechuudha gama biraatiin. Average total costing total cost over QE jechuudha. Total costing keenya immoo guutuu asitti qabanne kana jechuudha. Fixed costs total fixed costs total variable costs kan of keessatti qabate. Then over output goona jechuudha. Then maal argannaa 2QE squared minus 2QE plus 1 plus 10 over QE ta'a jechuudha. Kana jechuun guutuu isaa kana tokkoon tokkoosaa QE dhaaf hiruudha jechuudha over QE gochuudha. So then maal arganne isa kana arganne jechuudha. Itti aansuun maal gaafatamne marginal cost dha jechuudha. Marginal costing derivative of cost with respect to output dha jechuudha. Derivative of cost isa kana hojjechuun barbaachise. Derivative of total cost or cost with respect to output dha jechuudha. Saniifuu total costing keenya 2QE cubed then QE tana gara coefficientitti dabarsinee sana booda 3 minus 1 goona jechuudha. Derivative formula waan beektaniifu 3 times 2 6 ta'a here. Then power irra takka ni hir'isna square ta'a jechuudha. So 6Q square ta'a. Then inni kunis immoo square 2 minus 2 coefficientitti gara coefficientitti geessinee baay'isna waan ta'eef power tan 4 ta'a. Then power irra tokko waan hir'isnuuf minus 1 goonuuf meeqa ta'a poweriin tokkotti galaa jechuudha. Then 4Q sana booda ishiin tun derivative of constant number 0 waan ta'uuf 0 taati. Then derivative of Q kun immoo 1 ta'a jechuudha. So 1 here. Kanaafuu marginal costing derivative of total cost over derivative of total cost with respect to output waan ta'eef functionii total cost nuuf kenname san guutuu isaa derivate goone jechuudha. Kanaafuu
isa bifa saniin barbaaduu ni danda'ama. So egaa nagaammaatti total fixed cost fi total variable cost jalqaba function warraa laallee adda baasne. Then average fixed cost total fixed cost over output, average variable cost is total variable cost over output, average cost kun immoo total cost gootu isaa over output, marginal cost immoo derivative of total cost with respect to output jennee barbaannee jirra. Kanaafuu amma kallattumaan gara C'tti dabarraa jechuudha. Sirratti maal gaafatamne to find sirratti the levels of output that minimize marginal cost. Marginal cost keenya akka gadi nu bu'u barbaanna jechuudha. Farmiin kamiyyuu cost isaa hir'isaa deemuu barbaada. Akkasuma immoo and the average variable cost and then find the minimum values of marginal cost and the average variable cost. Output kamirratti oomishne cost keenya gadi nu hir'ata. Akkasumas minimum cost sun immoo yookaan minimum marginal cost sunii fi minimum average cost sun meeqa akka ta'an barbaadedha. Kanaafuu ni barbaadna to find the minimum value of marginal cost, derivative of marginal cost with respect to output goona jechuudha. Isa kanarratti confused akka hin taane marginal cost asii haa ilaallu. Jalqaba marginal cost kana argannee turre jechuudha. Marginal cost is equals to marginal cost meeqa arganne 6 q squared minus 4 q plus 1 arganne jechuudha. So plus 1 dha iddoo kana. So isa kana deebinee marginal cost kan argachuu jalqaba total cost derivative of total cost with respect to output inni arganne. Marginal cost kana ammas derivate goone is equals to 0 jenna jechuudha. Saniifuu ishii tana derivate deebinee gaafa derivate goonu tuntuni 6 by 12 then power irratti akka irra sanenne 12 qt ta'a jechuudha. Minus ishiin tun immoo waan hin daranaan jirtu sun constant number waan taateef 0 taati. 4 qt derivate gaafa goonu 4 ta'a is equals to 0 goone hojjannaa jechuudha. So 12 qt minus 4 is equals to 0 dha. Then 12 qt is equals to 4 tana gara gamaatti ceesisnaa jechuudha. So gara gamaatti gaafa ceesisnu negative and to positive taate then 12 dhaaf irraa then over 12 qt qofaattaan bifachuudhaaf jechuudha. Then qt teenya 4 over 12 jechuun salphisaasiin afuriin tokko afuriin sadii 1 over 3 ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjetame. Kanaafuu qt teenya kana jechuudha. To find the minimum value of marginal cost, jalqaba derivative of marginal cost fi marginal cost arganne san deemne derivate goone jechuudha ammas. Then maal arganne output arganne. So marginal cost is minimized when output is 0.33 dha jechuudha. Kanaafuu amma jalqaba irratti gaafatamne yeroo output meeqa ta'e marginal cost minimum ta'a. Malee minimum cost sanii mita nama barbaadeeru. Itti fufnee ni kan barbaadnu ta'a garuu ammaaf kan barbaadne jalqaba output meeqa yoon oomishan marginal costing koo minimum point irra naaf ga'a kan jedhu sana output level of output barbaadne. Then level of output sana barbaaduuf marginal cost jalqaba arganne sana marginal cost argachuuf total derivative of total cost with respect to output goone. Then isa sana deemnee ammallee derivate goona lammataa. Derivate goone is equals to 0 goone hojjannaa jechuudha. Sana booda output level of output arganne. Itti aansuun immoo minimum value of marginal cost will be amma immoo marginal cost function keenya jalqaba
total cost irraa barbaadnee arganne sana. Marginal cost sana keessa Q argannee jirra waan ta'eef iddoo Q 1/3 or 0.33 kana bakka buusudha jechuudha. So then as a chance marginal costing keenya 6 here 6 Q squared minus 4Q plus 1 dha jechuudha. So bakka Q 1/3 bakka buusna jechuudha. 6 into 1/3 squared minus 4 into 1/3 plus 1 dha is equals with 0.33 as a chance Q is 0.33 nu dhufe minimum marginal costing keenyas 0.33 nu dhufe jechuudha. Akka carraa ta'e walitti dhufanii so bifa kanaan barbaanna. Then amma immoo minimum value of average variable cost barbaanna. Average variable cost minimum value isaa barbaaduudhaaf jalqaba functionii nuti average variable costing arganne wayii ni jira jechuudha. Isa sana derivate goonaa jechuudha average. Asirratti average variable costing keenya meeqa arganne 2Q average variable costing keenya 2Q squared sitti agarsiisa. 2Q squared minus 2Q plus 1 arganne jechuudha average variable cost kan. Then ammas deemnee isa kana derivate goona. 4Q ta'a minus 2 ta'a jechuudha. Is equals to 0 goona jechuudha. Then tuuntuni gamasitti ceetii gamasitti gaafa ceetu minus irraa gara positiivatti jijjiirama. Salphisuu fedhan innis waan wal qixa godhe yaa hin hubattu. Then over 4 Q teenya 1/2 ta'a jechuudha. Kanaafuu Q keenya meeqa arganne 1/2 0.5 arganne jechuudha. Saniifuu 0.5 average variable costing kun immoo yeroo Q keenya 0.5 ta'u irratti minimized ta'a jechuudha. Garuu level of average variable cost arganne osoo hin taane level of output which minimized average variable cost dha jechuudha. Level of output average variable cost keenya minimum point irraa nu gahu. Yookaan output meeqa yoo oomishne average variable costing keenya minimum point irra gaha. So isa barbaanne amma immoo garam deemna gara minimum average variable cost san barbaadutti deemna. Minimum average variable costing Q teenya arganne directly bakka buusudha. Function average variable cost 2Q squared minus 2Q plus 1 function kun jalqaba average variable cost arganne turre. Average variable cost akkamitti arganne total variable cost over output goone jalqaba hojjannee turre. Then achi keessa gatii Q 0.5 bakka buusudha jechuudha directly. Dhumarratti maal arganna 0.5 minus 1 plus 1 then 0.5 dha jechuudha. Saniifuu minimum value of average variable cost is 0.5. Level of output which minimize average variable cost is 0.5. Xiqqooshi summarize siniif haa godhu. C kanarratti find the minimum value of marginal cost waan jedhuuf akkasuma marginal cost fi average variable cost output minimize nu godhu akkasumas minimum value immoo marginal cost fi average variable cost barbaadaa jedhamne. Kanaafuu jalqaba irratti marginal cost arganneetiin jirra. Marginal cost sana ammas deemnee gaafa derivate goonu Q ni arganna. Q arganne sana immoo marginal cost isa jalqabaa sana keessa buusna jechuudha. Replace goone maal arganna? Minimum value of marginal cost akkasumas the output which minimize marginal cost ni arganna. Lammaffaa irratti immoo average variable cost irratti jechuudha. Average variable cost irratti jalqaba
average variable cost ni arganna. Average variable cost arganne sana average variable cost arganne sana deemnee derivate goone is equals to 0 goone deemna jechuudha. Then output arganna. Output nu argannu sun output akkamiti kan average variable cost kana minimize nu godhudha. Then erga output arganne booda immoo function average variable cost san keessa buusnee output sana jechuudha. Maal arganna? Minimum value of average variable cost sana arganna. So gaafichi kun bifa kanaa yoo herregne hubattan jedhee abdiin qaba. So gara fuulduraatti deemna ammasii. Amma immoo gara toopikii biraa the relationship between short run production and cost curves kan jedhu kana iddoo tokkotti finnee relation isaanii wajjin ilaalla. Jalqaba short run production part 1 jalqaba afaan keessatti ilaallee turre. Then cost amma ilaalatiin turre. Saniifuu relation isaa wajjin qaban immoo maal akka fakkaatu akka wajjin ilaallu ta'a. So na wajjin turaasin jedhamallee suppose a firm in the short run uses labor as a variable input. Farmiin tokko akka variable input itti laborii fayyadamanii dursas dubbachaatiin turre. Capital immoo akka fixed input itti fayyadama. Let the price of labor be given by wage. Price laborii yookaan input laborii sana argachuudhaaf humna namaa sana argachuudhaaf maal fayyadamna wage dha jechuudha. So wage kun akka cost itti fudhanna jechuudha. Cost laborii argachuudhaaf nu gargaaru. Which is constant. Wage kun yeroo baay'ee constant dha jechuudha. Akkamitti wage yookaan kaffaltiin laborii sanii kaffalamu maalinni dhaabbataadha jechuudha. Yeroo baay'ee dafee hin jijjiiramu. Saniifuu fixed goone constant goone fudhanna. Saniifuu farmiin tokko variable input laborii fi fixed input capital fayyadama. Then amma maalalla marginal cost fi marginal product yaa ilaallu. Marginal cost ni change of total variable cost over change of Q dha. Jalqabama dubbachaa oolle waan ta'eef irra deebiin hin barbaachisu natti fakkaata. Saniif change of total variable cost over change of Q maaltu marginal cost where total variable cost as keessatti total fixed cost keessa baasni. Sababni isaas constant dha waan ta'eef fixed dha waan ta'eef yeroo sana proof goone turre. Amma immoo marginal cost total variable cost over change of total variable cost over change of Q ta'uu isaa ni beekna. Saniif total variable cost jechuun kun cost variable input argachuudhaaf baasnu. Variable input keenya laborii dha jechuudha. Saniifuu laboriin cost nuti laborii irratti baasnee argachuudhaaf amma baay'ina laborii nuyi employ goone san times wage dha jechuudha. Tokkoon tokko isaaniitiif kan kaffalame. For example laborii nama 10 qacaree osoo ta'eeti tokkoon tokko isaaniitiif qarshii 200 per day kaffalaaf osoo ta'eeti. Saniifuu baay'inni laborii keenya sun meeqa nama 10 jedhee then per each meeqa kaffalee fi wage keenya 200 kaffalee fi jechuudha tokkoon tokko isaaniiti. Saniifuu maal barbaanna amma cost nuti jara kanarratti baasee jechuudha. Cost nani laborii kanarratti baase wage times laborii dha. Which means 10 times 200 2000 ta'a jechuudha. So cost nuti ani jara kanarratti baase 2000 dha. Kanaafuu bifa kanaan calculate jechuu barbaadeni wage times laborii dha jechuudha. Kanaafuu amma inni kun walii galleetiin jira jechuudha. Akkana ta'uu isaa total variable cost wage times laborii akka ta'e walii gallee. Then wage keenya amma marginal cost immoo change of total variable cost over change of Q goone total variable cost immoo wage times laborii dha inni. Then wage kana duubatti baafannee sababni isaas wage fixed constant dha waan ta'eef then kan nuuf wage qofaatti bahee jira. Then
change of labor over change of output arganna jechuudha. Then isa kana immoo yaadadhaame qofa isaatti wage malee change of labor over change of QE kun faallaa change of QE over change of labor jechuudha. Inni kun immoo maal jennee turre marginal product of labor barbaaduudhaaf change of QE over change of labor dha. Garuu inni kun immoo asirratti faallaa ta'e jechuudha. Ol garagaree dhufa. Yeroo kana maal goonaa yeroo kana isa kana 1 over change of 1 over marginal product of labor jennee kaa'uu ni dandeenya. Asiin wage ni jira jechuudha. Then finally maal arganna wage over marginal product of labor arganna jechuudha. Isa kana akkamitti 1 over marginal product of labor ta'uu jettan godhe isinitti agarsiisu. 1 over marginal product of labor jechuun change of Q jennee change of Q over change of labor jechuudha. Kanaafuu 1 over inni kun over isa guddicha sana jechuudha. Change of Q over change of labor isa kana gaafa sirreessinee barreessinu 1 times change of self fraction irratti jechuudha. Labor over change of QE jechuudha. Saniifuu inni kun garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu isa kana wajjin jechuudha. Isa kanaaf inni kunii fi inni asii kun garaagarummaa tokko akka hin qabne hubachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu inversi goonee arganne. So finally marginal costing keenya wage over marginal product of labor akkamitti akka finne amma hojjennee jirra. Then marginal cost and the marginal product of labor are inversely related. Marginal cost fi marginal product of labor in relation inverse ta'e wajjin qabu jechuudha. Akkamitti yoo jenne yeroo jalqaba irratti marginal product of labor in increase godha. Garuu marginal product immoo maal godha yeroo sana decrease godha jechuudha. Decrease. Marginal product of labor is then maximum point irra yeroo ga'u marginal costing keenya immoo maal ta'a minimum point irra ga'a faallaadha jechuudha. Minimum point. Finally yeroo marginal product of labor hir'achuu eegalu marginal costing keenya inni immoo dabaluu eegala jechuudha. Inverse relation qaba. Yeroo tokko dabalaaru tokko hir'achaara. Yeroo tokko maximum point irra ga'u tokko minimum point. Yeroo tokko hir'achuu eegalu tokko dabaluu akka eegalu isaa sunis marginal cost fi marginal product of labor akka ta'an asirraa hubachuu ni danda'ama. Giraafiidhaanis itti dabalee waan laalluuf gara average dabarramu immoo relationii marginal product fi marginal product of labor fi marginal cost maal akka fakkaatu dubbannee kan jiru yoo ta'u, amma immoo relationii average variable cost fi average product of labor maal akka fakkaatu ilaalla. Inni kunis bifuma saniin proof ta'a. Average variable cost keenya total variable cost over output jechuudha. Inni kun formulaawwan duraan dubbannee isa qabachuu qabdu. Then total variable cost keenya immoo wage times labor jennee variable input argachuudhaaf cost nu baafnu total variable cost. Innis immoo wage times labor. Laboriin input keenya yoo ta'u variable input yoo ta'u wage immoo kaffaltii nuyi isaa kaffallu. Then gaafa akkanatti baay'isne keenya immoo cost nuyi variable input argachuudhaaf baasne sana jechuudha. So isaan kun wal qixa. Sana booda isa kana bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Wage times labor bakka total variable cost bakka buusne over Q goonee barreessina. Then wage keenya duubatti baafannee labor L over Q kun maal akka ta'an laalla. Jalqaba irratti Q over laboriin kun maal ture output over laboriin maal jenneetiin ture average product of labor jennee ture yeroo darbe jechuudha. Then inni kun immoo positive gaafa ta'u akka duraan sana 1 over average product of labor jechuun ni dandeenya jechuudha. Sababni isaas jalqaba marginal cost irratti proof goone waan jirruuf.
Function tokko bifa kamiin barraa? Isa kanaaf 1 over b over a osoo hin jedhee isa kana gaafa sirreessee barreessu 1 times ol garagashee a over b dhumarratti maalan argadhaa? A over b akkuma argadhu sana ammas immoo inni kunis bifuma sana fakkaata jechuudha. L over q kana 1 over asumaan maal godhaa? 1 over q over l godhaa jechuudha. 1 over q over l jala soorsee gaafa duubatti deebi'u wal qixa waan dhufuuf jechuudha. Sen maalan argadha? Inni kun 1 over average product of labor dha. Then average variable costing keenya y over average product of labor dha. Isa kana safe godhaa qabadhaa jechuudha. This expression also shows inverse relationship between average variable cost and average when average product of labor in jalqaba yeroo dabalu inni kunis marginal cost fi akkuma marginal cost fi marginal product of labor in inverse relation wajjin qaban asirrattis average product of labor fi average cost in inverse relation qabu. Yeroo average product of labor in jalqaba irratti dabalu maal taasiis? Average variable cost ni hir'ata. Yeroo average product of labor in maximum point irra gahu average variable cost minimum point irra gaha. Yeroo finally average product of labor in hir'achuu eegalu decline yeroo gahu average variable cost increase godha. So isa kana caalatti giraaf irraa gaafa laalle ifa isinii taa'ee abdiin qaba. The marginal cost curve is the mirror image of marginal product of labor. Dubbannee jira. Akkasuma immoo the average variable cost curve is the mirror image of average product of labor curve. Sanifu marginal cost fi marginal product of labor mirror walitti average variable cost fi average product of labor mirror walii akka ta'an hubachuun ni danda'ama. Caalatti immoo akka hubatamuuf giraaf irraa osoo laalleetii bareedaa. Isa kana marginal product fi average product of labor ni jiru. Kanaafuu amma inni kun giraafii marginal product of labor jechuudha. Jalqaba increase godha, maximum point irra ga'e decrease akka godhu yeroo darbe dubbannee jirra. Inni kun immoo average product of laborinis jalqaba increase godha, maximum point irra ga'e akka hir'achuu eegalu dubbannee turre. Faallaa isaa immoo asii marginal costing jalqaba ni hir'ata, minimum point irra ga'e increase gochuu eegala. Then average variable costing immoo jalqaba ni hir'ata, san booda minimum point irra ga'e increase gochuu eegala. Asii isaan kun lamaan N shaped dha, isaan kun immoo U shaped dha jechuudha. So U shaped dha. Saniifuu asirratti yeroo marginal product of laboriin dabalaa jirutti average product of laboriin hir'achaa jira jechuudha. Agaasitti hir'achaa jira. Yeroo marginal product of laboriin maximum point irra gahu kunis minimum point irra gahe. Yeroo immoo marginal product of laboriin maximum irra gahe hir'achuu eegalu kana inni kun immoo dabaluu eegalee jechuudha. Inni kun relation marginal product of labor fi marginal cost yoo ta'u, gama averagetiin immoo yeroo average product of laboriin isa kana dabalaa jirutti asii average variable costinis hir'achaa jira. Yeroo asii maximum point irra gahu average product of laboriin maximum point irra yeroo gahu asii immoo average variable costing minimum point irra gahe yeroo sun achi hir'achuu eegalu asii kun dabaluu eegala jechuudha. Relation isaanii kana fakkaata. Marginal cost is the mirror of marginal product of labor yoo ta'u, akkasumas average variable cost is the mirror of
average product of labor. Akkasumas isaan kun U-shaped ta'uu isaanii, isaan kun inni shaped ta'uu isaanii, small n jechuudha. Shaped ta'uu isaanii hubachuun ni danda'ama. Egaan barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Akkasinitti tole abdii guddaan qaba. So barnoota keenya irraa asirratti raawwannee jirra. Chapter 4 xumureetiin jirra. Yeroo dhiyoo keessatti chapter 5dhaan kan isiniif dhufnu ta'a. Warri chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhachuu, akkasumas viidiyoo kana like gochuu fi hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinadha. Goodbye.